Yoon reef namoota Yamanii fi Saawud Arabiyaa jidduutti kararraatti kufanii miidiyaa hawaasarraa mul'ate lammiilee Itoophiyaa adoo imalaa jiranii ta'uu himam. Viidiyoon dubartoota adoo godaanaa jiranii kararraatti beela fi dheebuun dadhabanii du'anii argam kuniin qalbii nama hedduu cabse. Viidiyoon kuniin reef dubartoota fi dhiirota 20 ta'anii argisiisa. Yoomii fi eessatti akka ta'e BBC namaatti hin mirkaneeffan. Lammiin Itoophiyaa naannoo sanarra dubbifnammoo wanti akkasii haaraa miti jedhe. Lammiileen Itoophiyaa karaa Yamaniin gara Saawud Arabiyaa godaanan haal wal fakkaataa ta'een du'anii jechuun haalli isaa kan qalbii nama cabse akka ta'e dubbata. ኢትዮጵያ አግኝቶታል ስቃይ ደንበር ላይ ነው ራጎ ነው የሚባለው ከራጎ አለት ስለደም ህዱድ ላይ ነው ስንት ሰው ያለ ተዘፍፎ ያለ ምን ኢትዮጵያ keessa darban gidiraa isinitti hin fakkaatin daangaa bakka raagoo jedhamu darbee kan jirutti wanti ta'u dubbachuuf nama rakkisa nama surra namni du'ee kan kaasu hin jiru bakka daangaa sanaa dallaalonni Yaman irraa erganii fi Saawudii irraa ammoo fudhatan jiru. Dur karaan gabaabaa ittiin qaxxaamuran ture amma inni loltootaan waan qabameef naannessanii karaa fagootiin fidu yeroo karaa fagoo naannessanii fidan kanatti daandii irratti dadhabbii fi dheebuun akkasumas beelli itti jijjiirama dhukkubsachuunis jira dhukkubsatanii dadhabnaan ammoo reebichaa maatu jira dallaalonni Itoophiyaa ta'an yeroo isaan deemsa dadhaban ni tumu keessumaa daandii miilaan gammoojjii kana dubartoonni waan hin dandeenyeef yeroo baay'ee kan du'u isaanidha. Dallaalota kanneenii fi 100 hanga 150 kaffalamaaf kana kaffalanis reebichi hamaan numa jira osoo bishaan jedhanii boonee achitti hafu namni galagalee isaan kaasus hin jiru ammas kun hin dhaabbanne biyya keessa lakkoomsa hedduudhaan dhufanii daandii kana irratti dhumaa jiru osoo aatiif abbaan yookaan obboleessiif obboleettiin hin beekin gammoojjii kanatti fidu beelaaf dheebuun dadhabanii torban darbee keessa qofa namoonni 20 guyyaa tokkotti daandii irratti dhumaniiru ammallee namoonni garasitti malan dabalaama jira yeroo tokko as Yaman kana dargaggoon Itoophiyaa waan biyyatti namni fakkaata miilaan dhufanii ammas dhumaatitti deemaa jiru. Nuti warri as kaampii keessa jirru warra daandii jalqaban ni hordofna eenyutu qaqqabe eenyutu ammoo karaatti dadhabe jennee hordofna dhukaasni hedduun karaarra waan jiruufis eenyutu rukkutame eenyutu ammoo nagaan bahe jennee as teenyee hordofna guyyaatti namoonni 10 osoo hin du'in yookaan hin madaa'in hin oolu yeroo hamaa ta'e keessa jirra namni sirnaan awwaalamullee hin jiru amma immaan keenya iyyuu bogeera boonyee dadhabneerra fixanneerra dhiigatu nu hafe amma dhiiga bo'uu jirra. እንባችንም ደርቀዋል አሁን ደርቀዋል የሚወጣ እንባ የለም አልቅሰን ጨርሰነዋል ምን ደም ነው የቀረን ደም እያነባን ያለ ነው በአሁኑ ሰዓት. Keessatti masjidii ammaa diigamee ta'uu manni marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa ibsa. Magaalaa Shaggar hundeeffam keessatti manneen seeran al jedhan diigamuun kun itti fufee kan ta'u jiraatonni haaliin malleen mana jala diigamuu himachaa turan. Pireezidantiin mana marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tuufaa masjidii yoomirra kaasee diigamuu akka eegale himuun jalqaba. Ramadaana keessa kan eegale kantiibaa magaalaa Shaggarii walii bilbilee wanni kun dansaan tahu egaa masjidni seeran alaa ijaarame yoo kajettu taate biyya kana keessatti yeroo dheeraadhaa fi mirgi islaamaa dhiibamaatiin ture namni islaamaaf mirga eegee masjida bakka hundatti kaartaa seeran isaa kennu hin turre egaa muslimni rakkataatuma bitata'aatuma kadhata'aatuma masjida bakkuma jirutti akkuma rakkate ijaarata amma falli godhuun isinirra jiru amma muslimni ka dursanii miti heerris kan durii miti jijjiiramni mootummaan amma jijjiirame kun illee mootummaa walqixxummaatii ka mirga amantaa kanaafillee eegee manticha kana qaama seerummaadhaa labsiidhaan kenneefi egaa kanaaf akka dursuun hin deemamuu masjidni bakka jirutti qaama seerummaa akka kennitaniif filannoo 3 kenneef inni tokko masjida bakka jirutti dhiiftanii qaama seerummaa akka kennitaniif qaama seerummaan qabu ka jettan kana lammaffaa yoo san kadhabdan taate yoo rakkoo ta'ee pilaanii magaalaa irratti rakkoo fidee egaa bareeduma magaalaa yookaan immoo pilaanii yookaan diizaayinii magaalaa kan rakkisu tahe iddoo biraa laaltanii ummata muslimaa mari'achiiftanii koree masjidaati fi majlisa aanaa mari'achiiftanii marii isaaniitiin otoo sagaleen tokko hin dhagahamin masjidni kun bakka jiru kanarraa osoo hin diigamin iddoon bal'aan gahaan kennamee fi achitti buqqifatuu akka danda'an akka gootanii jedheen kana tahuu baannaan rakkootu dhufa ummata muslimaa ati walitti bu'uutu dhufa manni muslimaa akkuma amantaa isaa ummata nagahaati kabajaan masjidaa akka kennamu kan jedhu bilbilaan kabajamoo kantiibaa magaalaa Shaggariin waliigalle jechuudha kanumarratti waliigallee turree amma gaa'ee gara Ramadaanni bahee itti deebi'anii diigan kan jedhu dhageeffannaa masjida qofa osoo hin tahinii manneen hawaasaa baay'een akka diigamaa jirullee hin argina kanaafuu majlisni naannoodhaa
dhimma kana faana bu'ee rakkoo kana furmaata waliin akka godhan qajeelcha kenninee turre. Egaa inni illee dandeenye masjidni diigame jecha ma dhageeffanna. Isaanii sababni isaan diiganiif maal jedhanii saniif ibsanii? Wanni beekamaa ta'e tokko manneentu diigamaa jira masjida qofaa miti. Ijaarsi seeraan alaa hundi akka diigamu murteedha. Murtee isaanii na fakkaate. Nutillee olaantummaa seeraa ni kabajnaa. Ijaarsi seeraan alaa haa diigamu hin diigamin jechuun gahee kennaa miti. Hawaasni kumuyyuu muslimas ta'e kan ta'e miidhamuu qabu. Abbaan hawaasa kanaa mootummaa kana keessumaatu Oromiyaan wanni beekamtuun ummata ammataa jedhameeti kan beekamu. Kanaafuu kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatillee kanumarratti dubbisee ture. Seera kabachiisuun akka jirutti ta'ee olaantummaa seeraa kabachiisuun akka jirutti ta'ee garuu ummata kanaaf falli godhamuu qaba. Mootummaan furmaata godhuu qabdi waan jedhu irratti waliigallee isaanillee kanuma dhugaadha jedhanii yoo diiginellee ummata irraa diigamee furmaata ni goona waan jedhuuf numaatuyyuu koree mataa isaa danda'ee dhaamnaa ummanni rabbii fi nu malee abbaan qabu bulchiisa Oromiyaa keessatti akka rakkatu hin barbaannu waan jedhaniifi kanumatu furmaata ta'a jedhee itti gammadaatiin ture'ani. Dhimum kan irraatti ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi xalayaa barreessanii turtanii? Maasseeta asiin dura wanni bilbilaan waliin kaantibaa magaalaa Shaggariin walii galle suni qilleensuma irratti waan hafeef furmaata waan dhabneef kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif barreessinee turre. Kanas walii gallee irraa sunis hin kabajamnee diigga masjidaa itti deemamaa jira. Kanaaf kuni sirriidhaa miti masjidni diigamillee kasaaraa mootummaa diigatiin akka deebi'ee ijaaramu ammootu gara fuulduraasitti masjidni tokkollee manni rabbii diigamuu qabu akka hin diigamne kan diigameef immootiyyuu barbaachisaa taanaan lafti bakka bu'aan kennamee hawaasni akka ijaaratu bilbilaan kanuma waliin dubbanne kun nu raawwatamuu waan hin danda'in karaa keessaniin kan akka nu raawwachiiftaniif inumaatuyyuu ummata muslimaa kan masjidni isaanii irraa diigame manni rabbii irraa diigame dhiifama akka gaafatu kaantibaan magaalaa Shaggar jennee xalayaa barreessinee fi kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif. Isarraa deebii dhabnaan amma muummee ministeeraatiif barreesse. Tartiiba eegganneeti kan deemne. Deebii akkamii irraa barbaaddan isaan irraa? Furmaata argannaa jenne deebiin biraan jiru kan barbaannu tokko masjidni ijaarsa seeraan alaa kan masjidaa kan jedhamu seeraan ala ta'uu isaa mootummaan itti amanee iddoon sun immoo kan masjidaa hin taane kan magaalaa diizaayinii pilaanii balleessu yoo ta'u taate bakka bu'aa lafa bal'oo masjidaa ga'u akka nuu kennu barbaanna. Himanna kan irratti wajjir kominikeeshinii magaala Shaggarii fi kantiibaa magaalichaa Dr. Tashoomee Addunyaa argachuuf yaallee milkoofne. Keessatti siinqeen mallattoo aangoon dubartootaa ittiin ibsamu. Akka duudhaa sirna gadaatti haati siiqee kadhimit baatu hojii araaraa fi nagaa buusuuf qofa. Aadaan kunin caaseffama sirna gadaa keessatti durirra kaasee kan jiru ta'ullee yeroo ammaa bal'inaan hojii roolaa kan jiru Oromooti Sikoof Mandoo bira. Haa ta'u malee sirna ammayyaa keessatti gahee akka qabaatuu fi Institiyuutiin qorannoo fi seera Oromiyaa hojjechaa akka jiru hima. Institiyuutiin kunin qorannoo dhiyeen kan ifoomseen jarmiyaan siiqee maraara araar biyyaalessaa Itoophiyaa adeemsifamuu fi karaa jirtu kan keessatti qooda guddaa gumaachuu akka danda'u ibsa. Maatii olaanaa mata duree marii araaraa keessatti gahee jarmiyaa siiqee jedhuun qorannoo kan qoratan obbo Sultaan Abdoo dubbis. Sirni gadaa keessatti dhimma araaraa wajjin wal qabatee gaafa namni walitti bu'u gosaaf gosti walitti bu'u akkasumas gosaa fi sabni biraas walitti gaafa bu'u furmaata kan kennamu waan ta'eef marii biyyaalessaa kana keessatti hirmaatanii aadaa, duudhaa, beekumsa, tiraadishinaal nooleejii qaban kana fayyadamanii mariin kun karaa bu'aa qabeessa ta'e nagaati akka gaggeeffamu taasisu. Fakkeenyaaf sadarkaa marii jalqabatti piripaareeshinii marii biyyaalessaa keessatti piripaareeshinii isteejii isa jedhamu keessatti namoonni karaa haadholii siinqeetiin waamichi taasifamee karaa nagaatiin gara waltajjii kanatti dhufanii akka mari'atan dhaabbileen siyaasaa adda addaa karaa nagaatiin dhufanii akka mari'atan gochuu keessatti iddoo olaanaa qaba jechuudha. Dubartoonni wayyuudha, haadholeen siinqee immoo wayyooma guddaadha jechuudha. Uummanni Oromoo iddoo guddaa kennaaf, sabni gadaa iddoo guddaa kennaaf soo akka gara waltajjiitti dhufanii karaa mariitiin dhimma kana akka fudhatan taasisuu keessatti iddoo olaanaa qaba. Sadarkaa mariittis immoo gama tokkoon dubartoonni marii kana keessatti hirmaatanii mirga isaanii akka kabachiifatan. Mariin kun fooyya'insa heeraa akkasumas fooyya'insa seerotaa akkasumas immoo fooyya'insa siyaasaa fiduu danda'an waan ta'eef